Tole nagaanii fi araarri waaqayyoo siniif haa baay'atu. Loomiyyee yuutuubii jalatti warri argamtan warri biyya keessaatii fi warri biyya ambaa keessa jirtan nagaan abbaa koo biraa ta'e siniif haa baay'atu siniin jecha. Egaa nagaa keessanii anis nagaa koodha galata gooftaa kootti eegamee isaan gargaaramee har'a ga'een jira. Sinis immoo akka gooftatti eegamtanii isaan gargaaramtanii har'a geessan gooftaa koo biraa abdii guddaan qaba. Egaa loomiyyee har'a maal qabattee dhufte yoo naan jettanii barumsa xiqqoota akkasiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Barumsi sun maalidha? Hazalatti hin argitu isheenni. Innaa buufachuun barbaada kiyyaama bu'ee jira waan ta'eef buufachuun barbaada yoo jettanii as keessa seentaniiti kiyyaama gadi bu'ee jira jechuudha. Akkamittiin nan buufadha warroonni jettan immoo asirratti maal jettanii barreessitu? Inni jettanii barreessitaniiti erga akkasitti barreessitaniin booda eessatti sinii dhufa innuyyuu akkaatti gajjallaa kanatti naa ba'ee jira jechuudha. Naamma eessa jira? As jira jechuudha. Isa kana gadi buufattu jechuudha. Erga isa sana gadi buufattaniin booda garamitti deemnaa? Akkaatti deemnaa? Hoggaa sinii gadi buufatta maal siniin jedha? Halloo jedhii siin jedha. Halloo jettaanii jechuudha. Innaa achiin booda amma Anai itti nageesse jira gadi bu'ee waan jiruuf itti deemeen jira jechuudha keessa waan hin jiruuf. Innama wayyaa xalabachuun barbaada. Wayyaa akkaataan ittiin xalabadhuun beeku. Garuu as keessa wayyaa babbareedan argaa. Waan babbareedan argee jira. Warroonni jettanii rakkatanii fananan kana siniif qabadhee dhufe. Innama warroonni tokko amma madaamii keessan gizeenaa xalabaa jettiini ishiin jettu madaamiin takka jechuudha. Innasin maal gootu amma as keessa amma fakkeenyaa waan xalabachuu barbaaddattu jechuudha. As keessa deemtanii na erga achi keessa deemtaniin booda maal gootu saa'ilii keessan maraxadhaadha isiniin jedha. Saa'ilii keessan maraxattu. Saa'ilii keessan maraxattu jechuudha. Ani amma fakkeenya eessiin tuqaa ettan antinii godhadhaa jechuudha. Ani amma eessan deema seetan bakka walitti gurradhee jiru deema jechuudha. Bakka walitti gurradhee jiru sanan deema garuu xalabuu fi miti ani isinitti agarsiisuuf malee jechuudha. Warroonni akkaataan ittiin xalabadhu wallaalee jettanii rakkattanii faani kanan barumsa isaa isiniif qabadhee dhufe malee ni xalabuu fi miti jechuudha. Innaa xalabuu as keessatti wanti isin gochuu qabdanii as keessatti akka 2 ta'ee 3 ta'ee 4 ta'ee sin jalaa hin dabarre as keessatti ilaalladha. As keessatti jechuudha. As keessatti yoo ati tokko fidatte tokko sitti agarsiisa. Yoo ati 2 fidatte 2 sitti agarsiisa jechuudha. As keessatti cheekii godhachuu sinirra jira jechuudha. As keessatti cheekii godhadha. Innaa yoo 2 ta'ee jiraate ofirraa qannasuu barbaadde iddoo hir'isuu tana xuxxee ofirraa hir'istaa jechuudha. Of irraa qannasta jechuudha. Innaa amma eessa naqaa? Asittan gadi bu'aa jechuudha. Asittiin gadi bu'a. Eessa dhaquudhaaf? Xalabuudhaaf. Innaa amma kan kiyya maaltu ta'ee seetan? Kan kiyya amma hundisaa guutuudha. Hundisaa guutamee jira. Hundisaa guutamee waan jiruuf eessan tuqee sinitti agarsiisa seetanii innaa asan nufaamaan. Asan nufee waan guutuu jirtanitti sinirra jira waan ta'eef isa guuttattu jechuudha. As keessatti gizee calqaba dhuftan gizee calqaba fidattanii dhuftan akkaatti sin gaafataa jechuudha. Calqaba irratti maqaa keessan lammata irratti calqaba irratti maqaa keessan lammata irratti maqaa abbaa keessanii asitti immoo har'a gaaqqaxii sin jedha maqaa kee mirkaneeffadhu sin jedha. Maqaa abbaa fedhee haa ta'uu itti guuttadhu maqaa kee noormaalis haa ta'uu itti guuttadhu sin jedha. Innaa asitti immoo asitti iddoo du'aa tanatti bira tari. Bira tarbii jechuudha rakkoo hin qabu. Innaa asitti lakkoobsa kee noormaalii guuttadhu. Warroonni lakkoobsa 2 qabdan 2 guuttadhaa siniin jedha. Warroonni lakkoobsa 2 hin qabne immoo jedhaati iddoo kanatti lakkoobsuma ta'e itti guutati bira darbaa. Laasirratti garuu kan guuttachuu sinirra jiru lakkoobsa keechan isa noormaalii guuttachuu sinirra jira jechuudha. Innaa amma maal siniin jedha? Iddoo jirtan guutaa safara jirtan guutaa siniin jedha. Biyya keessa jirtan guutadhaa siniin jedha asitti jechuudha. Ani amma biyya keessa jiru guuttadheen jira jechuudha. Guuttadheen jira. Innaa wanti sinirraa eegamu safara sin jirtan biyya sin jirtan guuttattu jechuudha. Erga achi guuttattanii booda isa kana zim jedhaati bira darbaa. Isa kana zim jedhaati bira darbaa rakkoota kan qabu jechuudha. Erga guuttattanii kaataniin booda asirra xuxxu jechuudha. Asirra xuxxu gara xalabuutti deemtuu jechuudha. Innaa amma maal siniin jedha?
kashiidhaan xalabachuu barbaadamoo kaardiidhaan xalabachuu barbaaddaa siin jedha. Inni kaardii hin qabdu ta'e isa tokkoffaa kanarratti dhaattaa jechuudha. Isa tokkoffaa kanarratti dhoofteeti inni maal gochuutu sirra jira. Achi booda amma as keessaa qannafachuun barbaadaa joo jette. As keessaa amma kiyyaa maalidha seetanii kiyya waan ofiisaatiif naa qannasuuf ani ittiin xaxalabeen jira waan ta'eef isaaf jedhee anaaf naa qannasaa jechuudha. Ati immoo yeroo calqabaatii fi yoo xalabachuu dhuftee maal goota seetee qubee waa barreessita. Qubee waa barreessitee achi booda 15 jettaan. Achi booda immoo akkasitti ookee jettaan jechuudha. Innaa achi booda si qannaseen jira. Erga si qannasee booda maal goota achi gadi dhufta. Asitti gadi dhufteet halluu jettaan jechuudha. Erga achi gadi dhuftee booda amma maal goota hin xalabda jechuudha. Bakkee kam xuxxee xalabda as xuxxee xalabdaa jechuudha. Kanaan booda wanti isaa hunda fixattee jirta as xuxxee xalabdaa jechuudha. Ishee amma ani garuu xalabuun barbaanne xalabee isinitti agarsiisa jechuudha. Xalabee isinitti agarsiisa. Amma kiyya xalabamee jira. Yeroo calqabaatiif maal sin gaafata seetanii waani koodii sin gaafata. Bilbila koodii keessanitti irratti sinii ergaa koodii sin gaafata. Ana amma koodii nan gaafatu. Maaliif ittiin xalabaan ture waan ta'eef koodii nan gaafatu. Inni kiyya xalabamee jira jechuudha. Amma ka duubatti deebina. Iddoo xalabamee deemnaa jechuudha. Maaliif achi deemna hoo jettanii akkaataa oo xalabdanii kaatan wanta sana hin barbaanne yoo taatanii sa'aatii 24 booda keessaa remove gochuu hin dandeessu. Yoo sa'aatii 24 darbe siniif ta'uu hin danda'u jechuudha. Innaa keessaa remove gochuudhaaf as dhuftu jechuudha. Amma as dhuftu. Erga achi dhuftaniin booda maqaa Yesuusiin. Erga as dhuftaniin booda inni xalabda sun eessa jira? As jira jechuudha. As keessa jira. As keessa jira jechuudha. Amma kiyya eessa kutee waan as keessa hin jirreef gara biraan deema. Waan as keessa hin jirreef gara biraa dhaqeen amma laal koodii naaf ergee jira anaaf jechuudha. Koodii gubbaarratti naaf erge. Garuu ani xalabuu waan hin barbaanne fi laala inni xalabe eessa jira? Inni xalabe asirra jira jechuudha. Asirra jira. Eessa xuxxanii bakkee sana dhuftu as xuxxuu jechuudha. As xuxxu. Inni nama xalabadde eessa jira? As kutee jira jechuudha. As kutee jira. Amma ani isa kanan barbaadu keessaa remove gochuun barbaadaa yoo jettee akkaataa itti keessaa remove gootu sitti himaa jechuudha. Amma inni nama xalabee dhufe suni as jira. Ani garuu hin barbaadu keessaa remove godhaa. Ani hin barbaadu isa kana yoo jettee akkaataa kamiin keessaa remove gochuu dandeessa yoo jettee duubatti hin deebi'ee isinitti agarsiisa. Ishii tana argitammi? Ishii tana xuxxaniiti keessaa remove goote. Ergaa akkas gootaniin booda barreeffama kana sinii fida. As keessa gadi dhaattu jechuudha. As keessa erga dhaattaniin booda iddoo tana xuxxu. Iddoo tana xuxxu asirrattis amma iddoo kana xuxxu iddoo gurraacha'u kana jechuudha. Inni isinitti agarsiisa iddoo kana xuxxu jechuudha. Achiin booda ani maaliin godhe amma isan xalabe san keessaa remove godheen jira jechuudha. Duubatti na deebisee jira jechuudha lala. Inni nani xalabe duubatti na deebisee jira jechuudha. Ani keessaa remove godhadheen jira jechuudha lala. Asii badee jira. Anan keessaa remove godhe sun asii badee jira. Innaa barumsi kun yoo isinitti tole oo itti gammaddan share like gochuudhaan na jajjabeessaa adaraa na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Wantoota isiniin galle yoo jiraate immoo koomentii jalatti naa barreessadhaa. Amman beekurraa isiniin deebisaa. Eebbifama waaqayyo gooftaa sinaa eebbisuu isiniin jedha. Kabajamaa harroonni na jajjabeessaa jirtan immoo waaqayyo waraa fi jireenya keessa naa eebbisuu eebbifamaa isiniin jedha. Darbaa deemaan qabamina eebbifama isiniin jedha. Warroota wanta isinni bu'oo jiraate immoo koomentii